waan takka beekuu qabdan girgirii dhiisa. Waa'ee mootummaa fi araara ABO irratti ani akka mataa kiyyaatti akka yaada kiyyaatti marroon sirrii jira jedha. Jaalmarroon sirrii jira. Jaalmarroon araara kana diduun isaa jaalateeti miti. Hin beeka dhaloota jiile. Dhaloota jiile immoo dhaloonni jiile immoo bakka argetti of hin kennu. Fakkeenyaaf Jawaar Muhammad fudhaa. Jawaar Muhammad yeroo isaan akkuma ammaa kanatti araara jedhanii biyyatti galchanii gurbaa akkas bareedu, gurbaa akkas sammuu jabaa, sammuu isaa doomsanii biyyatti galchanii hidhaa waggaa 2 mana hidhaa keessatti isa shamsanii sun isinitti hin dhagamu yoo jaalmarrootti aartan. Jaalmarroon goota sirrii jira ammallee. An araara kana gonkuma akka jaalmarroon seenuyyuu hin barbaanne. Akka itti jaalmarroon yaadee araara kana seen hin beeku malee jaalmarroon araara kana seenuun isa hin barbaachisu. Jaalmarroon nama of danda'eedha. Nama of danda'ee buluudha yeroo ammaa. Nama waraana horate, nama beekamtii argate, beekamtii qofaa miti. Jabummaan isaa nama ga'a. Jaalmarroo Dirribaa. Wallahi jaalmarroo Dirribaa hedduu si jaaladhe an duraan. Xiqqoo Rabbiin amma dhugaa kee amma si argee jira. Ati immoo nama dhugaa ta'uu keellee hojii keetti si mul'isaa jira. Wallahi dhuguma sitti himaa jira. Jabaadhu ammallee jaalmarroo hin galiin hin barbaachisu galuun araarri hin barbaachisu. Araara taanaan waraana kee akkanatti qabadhu wajjin gali malee hin galiin. Waraana kee osoo kaan garana akka bara dabre Jawaar Muhammad faa waraana huuraa galchanii kaan mootummaatti tarakkafasan hin jiru wanni akkasii. Wanni akkasii jiraannan ammallee akkuma Jawaaratillee mana hidhaa keessa amata dheeraa turuu beeki. Sana booda Oromoon maal of duuba abdatte? Oromoon yeroo har'aa bara jaalmarra of duuba abdatte bara saroota Jawaar Muhammad galchitanii waan isin gootan hin beekna bara. Ilmaannin haadha warri mootummaa garagaltuuwwan haadha. Wallahi dhuguma isinitti himna. Warri mootummaa isin araara dhugaatiif hin deemtan araara kijibaat galchitanii dhoqqetti nama dha'uuf. Dhoqqee keessan nama dhooftanii achi keessan nama hambisuu yaaddan. Isin galmi keessan isin ga'u. Dhaloonni dhaloota jiile jedhe jaalmarroon. Dhaloonni jiile immoo lamuu waan jiile san ittiin deebu. Sigalee kanaaf Oromoon wit jaalmarroo fi maalina araara diddee minaamin jettan dhuufuu xuux hin jedhina. Xuux hin jedhina of keessatti dhuufa. Na alaabuu kooj jaalmarroon har'as taanaan sirrii jira. Hedduu si jaaladde ani si deeggaree jira. Jaalmarroon har'a amma booda ilmaan Oromootiif jechaadha. Ilmaan Oromoo waraana yoo kan ittis jabaatu ta'e jaalmarroon akka ofirraa deebisu as keessa isa jira. Jaalmarroon beekumsaan eenyumaa caalee jira har'a boodaan isa amanee jira ayyuu. Wallahi dhuguma isin himaa jaalmarroo amanee jira. Jaalmarroon nama dhiira, nama jabaa, hayyuu an hayyuun argee hayyuu bara 150 keessaa jaalmarroo tokkocha qofa argutti jira. Wallahi dhuguma isin himaa. Bara 150 jechuun bara xiqqaadha yaa ilmaan Oromoo. Diqaaltota us jedhaati jaalmarroo deeggara. Us jedhaa imalaala yoo kan akkuma inni jedhe san us jedhaa ijaan laala. Kana dubbise hin salamtanii us jedhaa laala. Biyyee nyaaddaase. Roro namatus didi jabaadhu